wanni siyaa'imaan wanni achi yaani isaan bira kaatee as siyaa'imaan yaani dosa simu mali isaan bira simu laale. Yaani. Wanni isaan bira siyaa'ii bakka sanatti yaani siyaa'ii maali? Nagaa fi jaalalli Waaqayyoo halaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taataa yooyyaa shama harka fuunee jirtu nagaa keessanii. Egaa nagaan koo bakkuma jirtutti isiniif haa ta'u jechaa har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebineetii jira. Egaa viidiyoo narra qabadheetii isinii dhufee akkuma viidiyoo jalqaba argitan ajjin daa'ima isaatii fi haadha manaa isaa lamaanuu gatee jireenyi ammaarrareera jedhee kara biyya isaatii galuu fi karaa imaluuf ta'eetii jira jechuudha. Egaa uummanni keenya yeroo baay'ee kan ajin dubbate osoo hin taane uummata koomentii tokkotu baay'een ajaa'ibsiisa jechuudha. Yeroo kana gaa kaameraa ol kaawwatee fayyoon kaameraa hin argine wantichi kun dubbii dhugaa miti jechuudha. Ani yeroo baay'ee miidiyaa kanarraa wantoonni dhugaa jedhee fudhadhu takkumallee hin jiru jechuudha. Maaliif taanaan soba wanti miidiyaa kanarra jiru. Garuu immoo namoonni akkasitti hin hubatan. Waanuma namni itti yaade akkuma itti dubbate dhugaa dubbate ta'ee ina farsa miidiyaan kun jechuudha. Koomentii jala deemanii nama arrabsu. Koomentii maal jechuudha nama arrabsu jechuun arraba badaa dubbachuu jechuudha. Gaafa waa tokko dubbachuudhaaf jenne piraankis haa ta'u waama kamiyyuu. Jechi namaa ilmi namaa idda abbaa manaa ta'e abbaa manaa ofii dhiisati nama hangafa tokkoofuu kabajni kennamaaf jechuudha. Maaliif yaade seetan asir gubbaarratti viidiyoo yeroo hojjetan yeroo namoonni viidiyoo sana dhaggeeffatan ni jirtu shaasheetu birraayi. Achirraan gaafa inni lamaanuu gatee daa'ima gatee tan kara biyyaa galaa caaltutti hin himin jedhee gaafa ishii teessisee isheetti immoo ishiin garuu dhaggeeffattee ani ofii kiyyaafuu homaa gochuu hin danda'u. Daa'imaa fi caaltu akkamiin hin jiraachisa jennaan caaltuun hanga dalagaa barbaaddattee galtutti daa'ima qabattee aaga dalagdu jedhe. Garuu namoonni viidiyoo sana jala deemtanii koomentii barreessaa turtanii maali kuni horiin ajjiin horiidha maalidha akkamiin daa'ima qabattee akkamiin hojii galti jedha. Jettanii barreessatii turtan koomentii badaadha kaniin arge jechuudha. Asirratti immoo gaafa inni karaa maatii kootitti hangala jedhu fayyoon maal jette eessa abbaa keetitti galta maatii maaliif qabdaayyuu eessa abbaa keetitti galta gaafa jedhu jechi kun jecha badaadha jechuudha. Eessa abbaa keeti jechuun abbaa isaa gurraacha ta'e diimaa ta'e illee hin beektu. Maalumaafuu jechoota afaan keenya keessaa bahan yeroo baay'ee otoo wantoonni kun jechi afaan koo keessaa bahe tokko badaadha moo gaariidha jechuudha. Of qoxxobuun gaariidha jechuudha. Abbaan viidiyoon akka qarraxamaa jirtu beekuu baattuyyuullee abbaa manaa shiiti waan na ta'eef eessa abbaa keetii maatiin qabdudha eessa abbaa keetii deemta. Maatii eessaa fidde jechuun kun sirraa hin eeggamu fayyoo kanan irraa eeggame jechuudha. Kanan jecha badaa kanan isheerraa dhageessa abbaa keetii maal jechuudha. Tasumaayyuu abbaan manaa ofii kabaja guddaadha jechuudha. Kabaja guddaadha waan na ta'eefu osumayyuu viidiyoon si waraabamaa jiraachuuti beekuu baatteeyyuu jechi akkanaa sirraa eeggamuun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo jechoota darbaa akkanaa dubbatu namni illee viidiyoo keessaa hin muru maaliif akka ta'an hin beeku. Namni mee maalirraa barate eessa abbaa keetii gaafa jettee abbaasaa arrabsitu kana namni inni dhagaye akkamitti hubata. Kanaaf namni koomantiidhaan irreen nama barreessu nama arrabsa jechuudha. Maaliif taanan waan jecha dubbannu sanarree edda viidiyoon ishii waraabamuu dhiisuu ishiin hin barreerreen jechoota badaa afaan namaa keessaa ba'an sunirree keessaa kutamee gatamuutii qaba malee akkasumatti viidiyoo irratti fe'amuutiin qabu yuutuubii gubbaarratti. Maaf taanan jechoonni tokko gaafa teessee laaltu gaafa viidiyoo idiit goonu dhaggeeffachuutii qabna yookiin jechoota badaa dubbachuutii dandeenya osoo hin beekin waa hedduutu jira waan na ta'eef. Dhalli namaa ni dogoggoree jechoota badaarreen dubbachuutii danda'a. Jechoota badaa sana immoo miidiyaa kana gubbaarratti baasuu otoo hin taane ni jira mitiiree akkasumatti ol kaawwamee viidiyoo sana kuttee keessaa gatuun immoo dirqama nama abbaa viidiyoo sana gallakkiseeti jechuudha. Isa jalatti gaafayyoon dhugaa dubbatte jedha kaan ajjii arrabsaa kaan fayyoo arrabsaa isinitti himuu jechuudha viidiyoo sanatti mana namaa dhaqxanii koomentii badaa hin barreessina. Maaliif taanan gochi namaa jechoota badaa jechoota afaan hadhaawaa kana ofii kiyyaafis hin jaalladhu namaafis hin jaalladhu jechuudha. Namarratti illee akka raawwatamu hin jaalladhu. Maaliif taanan gaarii miti. Jechi nama ulee miti nama cabsa jechi namaa. Dullaarree yoo si rukutan ni fayyita.
garuu jechaaf hin fayyitu jechuudha. Wanta miidiyaa irratti gallakkifnurree wanta miidiyaa irratti hojjennullee beekuun immoo dirqama keenya jechuudha. Asirratti fayyoon gaafa akkas jettu namoonni baay'een akka intaanetti ishii fudhatanii akkamitti akkana jetti maalitti akkana jetti jedhe. Ishiin maalitti beektee ta'us immoo beektuyyuu viidiyoon ishii waraabamaa ta'uu beekuu baattullee viidiyoon sun immoo bakka abbaa keetii deemta jette san keessaa kutamuutii qaba. Lammaffaa immoo jecha akkanaallee ishiin akka jettu gaarii miti jechuun akkana. Kanaafuu dhuguma aajjiin kara biyya isaatii gala daa'ima isaa kana gatee gaafa jettanii ilaaltanii namni dhalli ofii qallaaliituma kana nama marartu jechuudha. Akka alaala gaafa caaltuun danda'a jettuun lakki biyya ormaa kana keessa teenye hin deenyu jedhee fokkoraa ture. Ergasii immoo erga gaafa ishiin deessee ilmoo harkatti argee ilmoo sanaaf aarsaa caaltuuf aarsaa ishiidhaaf kaffalaa ture isinuyyuu argitaniitii beektu. Namni gaafa ilmoo harkatti hin godhanne ijaan hin argine waan ilmoo suni wanta badaa waan rakkina keessa rakkina humnaa olii namarratti fiddu jedhanii namoonni yaadan baay'eetu jiru. Garuu immoo namoonni kaan immoo ilmoo dhalanii ilmoo sanatti irreen kan isaaniif darbu baay'eetu jiru milkii ilmoo sanaatiin jechuudha. Akkasuma aajiin kan duraan daa'ima hin godhadhu jedhee balaaleffataa ture erga immoo daa'ima godhattee argee hangam akka gammadu keessi isaa hangam akka gammachuu qabu isin hundumtuu argitaniitii jirtu jechuudha. Maaliif waan tokko kamiyyuu yoo taate keessa gadi bu'aati beentilli namni kun dhugaadha jedhaati. Ofuma keessanii sammuu keessanii yaada wanti kun dhuguma mucaasaa gatee deemayi. Otoo caaltuun dalagaa hin eegaliin daa'imni kun ganaa dhiiga daa'ima kana baattee akkamiin dalagdi jedhee yaaduu dadhabeeti amma dhuguma nan gala kan jedhee haasa'u jettanii yaaduu dhiistanii isin immoo jechuma inni dubbate kana dhugaa gootanii koomentii jalatti. Akkamitti maali kun jaanjaan akkamitti daa'ima gattee deemti daa'ima gattee akkamitti hojjetti gaafa jettanii haasoftanii innuyyuu kana hin godhu jechuudha. Araboonni nama hin jaallattu. Unkaan daa'ima qabatanii hojjechuu dhiisati otuma mataa sin dhukkubeeyyuu siniin mataatti tulfaata Araboonni jechuudha. Daa'ima harka tokkoon qabdeeti harka tokkoon hojii akkamiin hojjetama isiniif waa galu. Kanaaf immoo inni ilaalchi namoonni isaaf qabu maal viidiyoo sanarratti viidiyoo koomentii jalatti maal akka barreessanii fi namoonni ilaalcha akkamii akka isaanii isaaf qaban laaluuf jecha malee dhuguma amma daa'ima kana gatee haadha manaasaa gatee kara biyya ofiitti hin gala jettanii iyyaaddume isinumtu. Gaafa waa tokko barreessitan gaafa waa tokko dubbattan xiinxalaati dubbadhaa jechuudha. Maaliif taanaan bakka namni kun waa gaarii hojjetaayi. Waan badaa hojjetaayi. Osuma wanta badaa hojjedheeyyuu maayidha namni kan nama arrabsu. Namni koo arraba ajaa kana gaafa baasu gaarii miti. Yoo danda'ame gorsuu. Gorsi nama kamiyyuu ni deebisa. Amma koomentiidhaan mana namaa dhaqxanii nama arrabsitan osoo maal taatanii osoo dhiisii maaliif akkas goota yaa ajji jettanii gorsitanii wanta gaarii. Garuu ilaalchi miidiyaa kana keessattuu shamarran namaaf qabdu auzu billaa jettan dhugaa waaqayyootiif baay'ee fushaa tokkodha. Baay'ee fokkisaa tokko kan arraba dheeratu eenyudha seetan. Shamarran ijoollee shamarranii waan waaqayyoon arraba kana itti buuseefan hin beeku. Arraba dhiironni hin dubbanne dubbataatii oolu. Jecha dhiironni hin barreessine deemanii mana namaatti barreessaa oolu ijoollee shamarranii. Arafaa xoche taragaagu deemin ማለት ነው ቀስ በሉ ለሰው ልጅ ለምን ጠንቅ ትሆናላችሁ? ሁሉም ነገር እኮ ቀስ ብሎ ነው እንጂ እኔ ከሳሳስኩ መስኪ እንደዚህ ነው ለምን እንደዚህ ታረጋለሽ ብሎ ምክር ትሰጡኛላችሁ እንጂ ትሰድቡኛላችሁ። አረ ስድብ እኔ አልፈልግም። እኔ ከስድብ ጋር አንዋደድም። ታውቃላችሁ ውዶቼ። ስለዛ ፋጦች ቀስ በሉ ቀዝቃዛ ውሃ ጠጡ። ከናፉ ነማ አረብሱ ለፊፊጊና ቁብኒ ዋን በዳስኒ በረሱሱ ዋን ጋሪስኒ በረሱ ደደበ ከናፉ አጂንለ ዱጉመ ዳኢመ ሳገቴ ደሙ ኮሶ ኢንታኔ ነሞን ኩኒሜ ኢላልቺኒ ናቀቡ አከምና እንጀደና አረብሰሞ ገሊና እንጀደሞ ኢንገሊና እንጀዳ ከንጀዱ ኢሳ ያደቱ ቪዲዮ ኦጀቴ ማለ ሃኒ ማናሳ ኩኒሞ ፈዮኑምትለ ማላከ ኢሳ እንጀቱ ያደቲ ማለ
daa'imni isaa gatee yookiin haadha manaa isaa gatee kara biyya isaati kan qabu oo dhala isaa asitti gatee akkamitti namni biyya namaatti nama gatee kara biyya ofiitti gala hin galu waan ta'eefu kanaafillee isin kana yaadutii qabdu arrabarraa of qoxxubaan isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kanumarratti xumura. Yoo viidiyoo kana jaallattan immoo like share gochuu hin dagatina. Arraba mana koo keessatti hin barbaadu. Kanaaf bakka dogoggora qabutti immoo maskii bakka kanatti dogoggora qabda jechuun na jajjabeessaan isiniin jedha. Kanaaf mee like share gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila maskii jaalalaa taatan hin taane immoo kottaa subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.